baay'eetu jira. Saba addunyaa keessaa inni tokkoffaan saba Oromooti. Addunyaa keessaa miti Afrikaa fi yookaan Itoophiyaa minaamna kan jennu keessaa inni. Lammiin Oromoo qeerransa kana namni guuteen akkooftee fi ta'uu jiraatte lakkaa'ee fi dhiqqaan. Lammiin Oromoo jechuun qeerransa bishaan qarqaraa yookaan ashawaa bishaan keessaa jechuu hin dandeessu. Kanaaf har'a obboleewwan keenya yookaan immoo lammiin keenya kan ta'ani kun ari'amanii biyya alaatiitti kan nu harkaa ba'an lammii baay'eetu jira jechuudha. Kana waan ta'eef nutis immoo dhimma kana kanaan beeknee raawwannee tokkummaa keenya cimsuutu nurraa eegama. Kanaaf abbaan kana haala sun aanarraa bilbileessin cimma keessan asmaan adeemu suudhisaa waan inni jiru nageessan. Kanaaf lammiin Oromoo saba guddaa saba bal'aa akka addunyaatiitti saba guddaa qabna waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Lammii Oromoo keessaa gaa yaada ga'uuf akkanas